Jaarsaa fi jaartii tokkootu jira warra magaalaadhaati. Hedduu wal jaalatanii akkasumaanuu ammoo dabree wal lolan silalleettuugaa arrabaa fi ilkeenuu wal madhaawaniimi. Hoggaa wal lolanis fagoo waliin geessanii isumaatu jaarsi dhiifama gaafatee yaagiiftitii homaa irranaa dabre jeetuma araaramaadhaatuma waliin jiraatan. Gaa isiin hogguu lama bultees takkaa'u torbaan tokkottis badii takkanuma gootiiti irra guddaa badii isiin balleessites isumaatu dhiifama gaafatee akkasuma waliin jiraatan isaan kun. Guyya tokko akkuma aadaa siidhaatti badii hoggaa balleessitu arrafaa jee badi hoggaa isiin balleessite hunda badiin tasii taatus anumaatu dhiifama ja'a arrataatu kanan godhu jee isiin dhiifama gaafachuu baruu qabdi murteeffate jechuu isiinis an dhalaadha akkamittiin afaani baafadhee dhiifama naa godhe jaan inni haa dhiifama gaafatu malee numaan hin goone jette tana wal qabdee dubbiini ni oolanii eenyu dhiifama gaafatu innis abadanuma badiin tasiiti isiin dhiifama jettu malee dhiifama gaafatu isiinis abadanuma an dhalaadha malee waliifillee taatu badiirraa fi qaba ammoo tarraatana an dhiifama numaan hin jenne tuni hin godhamtu jette gaa aduun dhiitee galgala hojjettu qabani mana keessaa nyaatanii isiin siree guddoo rafte inni siree xiqqoo takka afateetu manni ribaa kasaanii bal'aa achi rafuu eegalee darru dubbii addaan fagaatte ganamaas nama waan nyaatee karaa hojii fi bobbaanii galgalu wal galaniis inninis dhiifama isii eegaa isiinis dhiifama isaa eedii dubbiin darnu addaan fagaachaadhaa deemte ni oolan ni bulan ni oolan qotaan tunis hammaachaa deemte eenyu as bahee dhiifama haa gaafatu torbaan lama gan beekaa garaa keessaan wal yaaduun isaanii numa jirti itti jabaachaa dhufte wal yaaduunis qotaanis hammaatte eenyu dhiifama haa gaafatu rakkannaan guyyaa tokko akka ta'u dhabee mala tokko baafate namichi abshaala wayiiti akka nama magaalaa keessatti bahee galgala turee wayi fudhateen si'a if jajjabeessee mirqaanee galee aafi jeemee har'aan tana taatu wahiin godhaa jee hoggaa galu daranummaas isin dhiitooytee huma buk jettee aartee turuusaa kanaaf isa eedee afaanii baafadhee maa dhiifamnumaan hin gaafanne jee sirmutaa sana rafe hirriibni isa fudhachuu didee gaa wal yaadanii jiranii dubbii jaartiiti ni leeytanii akka isin dhageessutti hoggaa isin gara gaggaltu laalee akka nama hirriibaan haasawutti sagalee ol fudhatee yaa rabbii kiyya quduraa teetiin jaartii tiyya tana achii fuutee osoo siree tiyya tana irraa fiddee maal qabda jedhe hanganumaa isinis tana dhageesseeni yaa rabbii kiyya eeysannaan deemte itteetuma kaatee siree saara lafa dhoyte dubbiin dhulte mookkan